Yoo isaan baditti galan gosatiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma Oromoo kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni modiitarallee namni beektan yoo jiraatan ustaaz donni kennallee nama beektan yoo argitan maqaa nu eeraa hin galchina carraa namoo guddarraa eegalla ka sheerriyaadiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii as jala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka walloo lakkoofsa tokko barreessaa yookiin immoo inboksii naa godhaa galatoomaa. Warrumana dura dhufe kenna asli laa guddaa jettanii jala haqan dabsinaati rakkin hin jiru inshallah. Haqa dabdee fuudhu. Walamaan isinumaa walii kenna isin jidduun seenu. Abu Samraddiin. Ulfaadha baba abshar. Fufa. Ali wallootii fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa ijoollee walloo. Jazakumullahu khairan. Dr. Nuruddin Suleelee galcha asliimee. Galatooma jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hundi keessanuu keessaan ilma sabaa daa'ima abbaa manguddoo fi haawwata hunda rabbi si godhe Jawaar baga rabbi si jiraachisee hadhaan si ga'e bu'ii ba'ii mara rabbi baga si dabarseedha durseet sagantaa hadhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha. Wanni taatee nama taatee jidduu ilmaanuma teennaa haa jennu maal goonaree kaleessa nurraa baate. Kalee walirraa baane yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee taatitti deebuu qofa an akka kiyyatti wanni jedhu tana dura jaarsummallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna arsiitiif gama ilmaan teenna walloo jidduullee teenne ittillee milkoofnee salphannee illee biraa kaaneerra akka sheekkotii atittillee walii kenninee ate baluun fidi jennee odoo aziraate aboo yaahiyaan silaa hin jira asliin nu bira jira hanga taate tokko ofi jibbaannee halkan dheeraa bulleerra tana durallee. Amma illee deebee wanni kun deebee wamataan udhan gaafas keessaanis walgahii qabannee manguddoota biyya san keessa jiraniif sheekkolee waliinillee garee ijaarree sheekkolee fi manguddoota biyya san jiranii wallollee namni ijoollee tana ummatatti gadi dhiise isinii mootummatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko keessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisasa. Entu marsi Oromoo ka du'aaru eenyu ilmaan Oromooti ka badii kana hojjetaaru ilmaan Oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu massaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jira namni maatii irraa ba'e qaba warra irraa ba'e qaba uduu isa tuqanii warri sun hin cadhisu isan nama tuqaaraaf cadhisaniiran malee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatinii abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya akka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan walii kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'aa deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoolleen man haada kuttee maraatte waan nama dhibu
yeroo awwala wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoollee mammaraate jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan gowwaan bineessa hoolaa waan qabu muluu inni fixe jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira amman karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saawudii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala kophaa ofii galee hin danda'u eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru dhugama oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatti itti jaba qeerroye aliin dhufee jira galchi ali lakkoota takka takka kada ali wallo nama jedhu galchi qeerroye dubbadha ustaas waan gabaabsa walii kennaa yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti banii luuxii banii akkanaa jenneeti ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaan sanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhanimi maraatanimi namummaa fiduun kun maal akka ta'e na dhibena bu'aa inni argamu wama asirraa argatamu ka'ammoo walumaa galatti hawaasnummaan Oromoo kun nagaan argatiniif badiin guddaa wanni guddaa way duubaan hojjetameeru kan na dhibana garuu wallahu alam sanumaan naa mudhata duuba saniin miidiyaa irra fidanii as mul'isuun gaaf tokko itti seenee mucaa wayii ka miidhaaran waggaa lamaadhaan moo sadii adhaan fakkaata gitti maal ergadhe hayyee jabaati eega kana goote haluu baasaatti ishi bareeda jedheena nama gosallee maqaan dhabu haluu gosanii baasaat haluu gos kenna gizee dhumatumaaf cadhiftee naan jedhe an dubbadhee jennaan gizee ma kenna dhumatumaaf cadhiftee akka akka kanaaf sagalee ta'u dhuftee naan jedhe mucaan sun jennaan achitti mucaa rabbii jedhe an abbaa sii ta'a rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe dhiisi miskiina kana jedhe mucaan ta sagalee kee dhagee baabaa jedhaayi ani isaa iyyuu hin beeku mucaa mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fiddeeree jedheeni bara nama 7,000 kana boochisu miidiyaa irra maaf fiddee jedhe achi booda hagatti isa mudhisanii garaa namaa gubanii akka hin fayyine nogee nu biraa lixanii wallaahi hamma guyyaa 7 dhibame yoosa ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkubaa kanaaf furmaan ni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira Saa'udiima jira dargaggeessuma achi jiru san bira jira lammaffaa abbootaa fi sheekoleen Saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban maali jennaan jaaliyaa jira jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama rakkoon kun ammoo waan shari'aan islaamaa illee jibba ammoo waan garaa nama Idris qeerroo jajjabe alii keessaa nama argite koomentii yaadni galchi qeerrooyee ustaaza gaggabaabsa abshira biyya Saa'udii keessatti rakkoon akkanaa galuun baay'ee waan nama ganda quraan rabbii keessa bu'e keessatti ijoolleen islaamummaa himattu akka amantaatiif akka sabaatitti illee nama ta'uun saalfachiisaatti kanaaf inshaallah isa tokko abbootiin amantaatii fi qeerroon Saa'udii jirtan akkasuma manguddoonni achi jirtan ijoollee tana dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif haawwanni ijoollee tana ijoollee teessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa barana nurraa cituu qaba isiniin jira nama hedduu dubbata akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti isinirraa dhaabaa wassalaamu alaikum warahmatullahi baaba galatooma ulfaadha namoonni as jala jirtan namni 90 as jirtan ijoolleen keenya ka walloo qeerroo jajjabe alii walloo Idris mucaa walaleessaa ka walloo san namoonni asin hin beekne illee as jala jiraatan lakkoofsa tokko barreessa qeerroo yeenaa galchi galatooma ulfaadha jechuudhumaa fi hundarraa dhimmichi dhimma sireesidha wanti kun waan haadhaaf abbaan qofti nama biyyaa baheetiin qawwee bitate albee bitateetiin nama saamu waan abbaan qofti dhaabuu dandeettu miti irra hedduu waan kanarratti ka dhaabsisuu danda'u wanni ustaazotaa fi Jawaar quban qabne ka dhugaan dhugaa agaan nama Su'uudii waggaa 10 ture yeroo hedduu deddeebi'etti ifaan ifatti warri asirra jirtaniif as jala jirtanillee ka beekuu qabani irra hedduu yoo kutannoon murannoon jiraate warra muqiimati jiran warra muqiimni tokko durriyyee kanaa birrii erga lama isa biratti ijaazaa bu'an bakka boqonnaati gonni hattoota fi shiftaa warra waraqaa seeraa qabu
Jawaar atillee waan kana asirratti wanni ati dhaga'uu qabdu goonni shiftaa kamiitu bakkeen isaan itti dhokatan mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenyaa biyya sanii qabu lammii Itoophiyaa Oromoos haa ta'u saba biraa namuu akka ganda gandaatiin birrii gasira gede doktor tasani am citizen bro ምናምን ጃም በይታ በከልሚ ወልቱ ሙከናት ያው ያንዱ ወሲም ለንጨፋ አደርባን አና ሲቲ ማዮ ፈራን ጊፍቲ ሳይ ገደ ተያፍ ኤበታያ ዳለጋ ዲያስፖራ ከላ ተቆስማን ሲ ተቆው ወርዋደቲ ካና የቹዱማፊ ባባ አቡ ሳብራዲን ጨራን ከሰኒ ትፉፋ أذانات الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس بلا أقسما وبلسخين جوار ما مد بلتي هم جيسانو بكجر تنت نجيني سمبرا هاجرات بيتشا جباب سيتو من كاسا وان أمان تنجولين تينيا بي أمباخي ست ولرت هجوتا جرتو خنا سينا أبوتين إساني غرتي خلي akka mandittillee mataa olii qabatanii wajji qabsaa turan san seenaa akkasillee silaa hojjechuu yoo dadhaban seenaa xureessuun qaban ture. Namni tokko gaafa waa balleeyse fiigee ganda jala galuu, kutaa jala galuu, gosa jala galuu wanni waan kan akkaan balleeyse takka kana. Inni lammaffaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa kun nama keenya itti fayyadamuu wallaaluun irratti hojjete wallahi akka ibsan hedduu ulfaata. Namoota jalqaba gocha fokkotaa fi suukanneessaa kana hojjetan beekamtii arkannaan namoonni warri gartee isaan boodaan dhufelleen akka ijoolleen tun wal nyaattu wal ajjeeftuuf namni gartee guddaa taphataa jiru warrootan isaan kana sappoortii godhu warra giiftiin isaan sappoortii godhu warra beekamtii kennuuf wal obaafte osoo obboleessa kiyya ji'ee inni itti wayiwaatu gachiibsee muka hudduutti dhiibaa jira qalaa jira amma gizeen dhagoo haadha abbaa dhorkuu danda'a haadha abbaan ilmoo laga ceete nama safuu cabse namni dura beeke waa hunda caalaa waan itti amanu sodaatu qaba rabbi sodaatu qaba beeka nama osoo obboleessa kiyya nan ajjeesin obboleessa kiyya gartee je'u duraan hudduu muka dhiibaa amma gachiibsee akka horitti qaluu eegale seenaa bar ummanni silaanu jibbuun jennee nuti halkanii guyyaa dhaaddannoo itti godhannu nurratti hojjetin harmamuraa fi gartee aanolee fi kana hunda himachaa gachiibsee qaalu caalaa maaltu nama rifachiisa. Ilmaan abbaa tokko kutatti wal qoodee inumaa wanni kun baratamuu bira as kutee namni dhuunfaa tokko gaafa waa balleeyse fiigee kutat gala kutatti isa baasuu baatu yoo gosatti gala ibidda balbalatti bobaa bananii fi jechuudha.
yoo dandahame namni dhugatti irratti hojjetamuu qabu warra waan badii akkanaa kana dalaguuf karaa isaan ittiin galii arkatan san isaanii galii sirreessu taak warroota biyya alaa jiru warra namoota kana gartee isaan sappoorti godhu giiftiin haa ta'u keeysaanis haa ta'u warra ummata kana sappoorti godhu namni xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu kana namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase uummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Inni biraa silaa balaan gizee dhuftee nama tokko miti hunda walitti qabataa amma gaafa gartee qaamni mootummaa waan kana gartee fudhatee je'ee hanagaa ta'uu fi hanagaa hin ta'inillee walitti qabatee deemaani warri silaa biyya san jirulleen waan kanaan gad dhuftee jalaa hin hafin jechuun barbaada. Inni biraa dhaamsinan dabarsuu barbaadu baqataan kaayiroo keessa jirulleen namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa ammaa taadha moor caalaa information ni beekte jeetii yaada rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigeet gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira. Rakkataan baqataadha. Baqataan dhugatti juwaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee haa irraa hin hidhamin bultiin shayni hin hidhamin illee hin jiru dhugaa naa himee ofe. Waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaanaa. Baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata kudhamee kan jirra amrii akka baranaa nagarree salaata masgida mucaa walaleessaa akka suudii kana jiru qeerroo jajjabe alii walloo boksii naa gootee turte aga ammaan agarreen koomentii naa godhi warri si galchaa ijoollee walloo lakkoofsa tokko barreessaa galatooma ulfaadhaa raajii Raajiin dubbataa raajiin haa dubbatu raajirra naannee gaafii qabaanii gaafii sana akka walitti qabee yoo raajiin gaafii qabaatee jawara walitti qabee akka nu deebisu barbaada. Galatoom raajii tuufi ijoollee walloo lakkoofsa tokko naa barreessaa. Raajii tuufi. Gaarii ani amma ishuu tattee gaachana sabaa ilillii darbii arge si arge ilillii darbi gaachana sabaa si arge galatoom mucaan jawartarra walaloo kee maxxanse ilillii darbi dubbadhu raajii. Barbaachisaa ta'u as teenyee dubbachuun mucaan haadha murasa faayidolees levelii ittiin I think dhagahamaan iddootti waan haasoftanidha. Neetworkii keessa reeffadhu. Ali walloo si argeera. Raajii haga sirreeffatutti ani gaafadhee nama jalaa. Dhagahamaan jiru. Dhagahamaan jiru amma sirraa fakkaata malee. You are actually stuck. Dalageessu. Iyyaan san dhageen. Dhageen raajii. Ani dubbadhu akkasitti namootaaf carraa kenna waan ta'eef. Ayyee gaggabaabsi dubbadhu. Jawaar deebisaa haga tokko dubbattee jirta jalqaba banaa keessarratti qoonni mootummaan ijoolleen biyya Arabaa keessatti wal godhutti jirtu kanarraa akka ka'e qoonni mootummaan Itoophiyaa keessaa qabu haga tokko irraa dubbattee jirta. Caraf gootetuma bira dabartee san akka gaariitti akka uummataaf ibsitu. Maaliifi warroonni actually qooda kanarratti hirmaannaa fudhachuutti jiran hagamta akka badiin isaanii